بدنا نتكلم مالي ماكين جت سايبو nama urgeesse dhiiba listen saibo sinfedu nucinkin saibo ibsachin saibo nujalata wal jaranna ay mucha nanti awaj nake ma koy wa umata ayma amili warana bara jurulle waray sabab jurulle la hamza jechun dole faranji shiga gootana wajji baratala mucaan kun dole faranji ta onne akka ibidda tasammu sani akka qara jechun ana jala murese tima yama komedi asi boda wani sinto wali safata ajin shakka jirani hamza wali sara parata lubita na kabar dawramo adale ka ajaiba male an kan fale man bina kana jabeita mudi bazarbeta kana parando brasi jedu sira bal kan bazo an kan dufe bale kan jarde maki kan shin flette ibsisha ere baso da malem baka በጣም ይገባል አከነጀ አንስ ጀላቀባ አንስ ጀላቀባ እሲም ባለን ገምሲቱ ዋንጉዳ ውያ ገልገለ አብደለ halkan walin dabdu ma cinqamta accident jalaqab yama shin duftule namakin qashti dufte garabale ha duftu disa jira nama fitta arta nulle ni jaran nagaru am difne malle ndazza nagar na baka anlen hamzaye mali fakkana yadda galgala abdelle ganama walin dabdu wiya unde jan agarta ayro ayesra isti ana fi sira sirba man baf nimmati way ana tudema yom la ko sakese center la ko tiktok ke sajjatani bar tiktok yo gubate sagis khutani bar masenam ke sayom gadab batre silama kidsni tolifnu jarala filat onne fa wali bastani wal qalabtani onne yo wali bastani sena dale danisni wal sulilante jalala tiktok ke kasatesani musika namni wal sara chafara sirba bas narebut nafsi qalbinta wajata mangudu duranu mamate mani abadi yang kabude ayesa sirba santa ke fadagi zabayen amma latiti sirba kana wali samai ke sirba garte nam anjara do tuttu ko yoda ke fadi ma to rawela amma sirbi wuri sirba khadir martu sanatu e ista amma ka guya saibi wajta dage fatan san dis male wallahi nutu tisiade tujra ani bale gele ko fa kam gata ya suma ka ko faltu duma shanante tutai sabar berang bitangori mirgangori walgetin kora da beta ati ani jarabe am onno ko sirba gra da bal misaba kadir marto fa sirba wani si da walo sirba abito malja jalala dugami yofto tawajin de varsine kamita ya buntu pagenya na dome ani salalate ziyata ati salalate senayata si walar ko jarada kitito amasitu salamata subbe sagalente di baredire nama gana kinu har mahada hora fakkat sagalente ባክ ጀመርክ እንዲያውንማ ወደዛ መጣንደ የሆነ ነገር እኮ ስምቼ ነበር ከዚህ በፊት አናስራ የሆነ ፈረንጅ ምናምን ወዳት ነበር ምናምን ይላል ነበር ማን እንደዚህ ይላል ምን ኮሜንት ረጥ ወላይ ወይኔ ኦሮሞ ያምዛን መሰቦንቱ ተነ ወላሂ ለአዚም አን እንኳን ፈረንጅ ሚት ያኒ ሰው ብራቱን ጃለቷኒ አኒ በላ ኦሮሞ ከይጀን ቀምኔ ናረጅራኒ ሰው ብራ ያ ሰገሌ ሲባይ በረንድ ጋዝ ወላይ ያ sagalente baye bareddi minamin nona si wonna jara wadde ko mun nabira to abban barba ille wasinjo atinu taate jirta nulle si ta uban atinu taate wayne ana badwan duran oromo diga ya lubuti ya kashte to tiya sijala simale mal kabajay andi ko gamtu tiya na fa kabunati na fa male to ko mal jara to ko ay jara wonna ja to ko
Walaa ani hedduus jaaladha. Batalay yeroo adaan jaabee dhuftee kanatti absiiftee yaada irraa balleessitu as na ja'a hedduu galatamii. Naan jedhamee galata ibannaatiin yeroo. Walituma faamilii keeleen asii laaliqashtii Oromoo nasaatiin si jaalannaaloo onnee dhufanii fi taaptaa bulu jiran osanii itti tolee bakka. Dasi jajjaa. Asalaachin sirbi. Jaalala dhugaa mi'aaftu asalaachin. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Negaya. Fayyaadha. Fayya. Sabbarte. Hai asalaachin. Soodaan anjaa turte amma sabbarraan asalaachin jechuu eegaltee minasra akkam. Asni keenya ma jirta yaa doktora Jaalalaa. Fayya alhamdulillah jabaattu. Khaya asli ma isa badde qoyna jala asli titoon gubannaan fe masumaan isra badde tiina baqatteemi. No jireenyi mootu akka tokko. Saaki gubate kha ummata asli nu dubbisee nama nu geessee uma jaani fayyamana gaafachuu dhabde. No, I think atille amala tokko qabda lafuma kaatee follow namarraa kaafattaa lafuma kaatee onno jetta Facebook asi dubbisa yeroo gizee dhufu follow kaafattee dhiise hangizee namni onno yeroo. Wala sin dadhabne asli sin dawwalle rabbi si qabee gaafate taa'ee gubatee guyyaa torba eeginaan jee tiktaakiin guyyaa torba eegee asli sin deebisnu jedhanii email miseeyin na deebisaniin si dawwale. Ani beektu duraan sitti madhee ture ani akka obboleessaa si jaaladha jechaati naan jettuuniin fudhaa silkii ati narraan kaafne obsuun danda'u yeroo meeqaan sitti asli. Ndi ko bare akka obboleessaa na jaalatta garuu akka fikranyaan na quuxe si tapha rakkoon kana. No fikranyaa miti baazawwee sitti himeen jira asli na beekta malee. Yoo wallolle obsigaa amzaayyaatina yoo wallolle ani haadha faadhee listen haadha faadhee asni kun wallahi machunyaan. Obsi amzaa waatu jiraatu nuti hojii nyaanne. Asli akkana isin hin jenne. Yoo wallolle ni fudhadha. Bilbila narraan kaasne obsuun danda'u. Matana eegaltee. Sitti himee sitti himne amzaa asli. No, akkas miti barama. Amma Isaati mana gaafatu dhabdee tiktookii. Dhaga'ikaa tiktookii kiyya mana gaafatu dhabdeetteen ani nama tiktookiin jalaa gubatee jechuun laayik yoo nama tokko tiktookiin jalaa gubatu akkuma waan nama sana yookiin jaarti jalaa dhukkubee yookiin jaartiin jalaa dhukkubee yookiin inni jalaa dhukkubee tokko akkasitti understand. Okay. Isa dhugaa rabbititti wallahi. Ani waan yeroo baay'ee dadhabbii miidiyaa waan beekuuf waan YouTube irratti Facebook irratti baay'ee akkaawuntiin gurguddaan na jalaa mallaqa hojiin gubataa tureef kiyya kun illee yeroo sadii akkana waan gubateef maaliif dadhabbii ati itti dadhabdee irri baasee dadhabdee daataa mallaqa meeqa itti baaftee hiriyoonni kee itti jaalatan meeqa asirra wal barteenii maal jettee yoo xiqqaate namu tokko illee taatu dheebuu ittiin baate fuullee dheebuu ittiin baate tokko sigalee an akkamitti understand godha beektaa like miidiyaan guddaan tokko nama jalaa gubatu abbaasan akka waan firri wayii jala dhukkubsateetti understand godha akkasitti hubadha waan ta'eef namni yoo na jalaa gubate jedhu hin gaafadha dhaqee si amma si gaafadha jedhee oduu dhaga'ee viidiyoo argee gisee dhufu ati fooloo narraa kaafatte. Dawwaluu kaasuu dhabuu waan biraa ibsuu leelano silkii hin kaasu namarraa. Silkii allaalika silkii waan hin kaafne fi ani waan tokkoon baradhe miidiyaa kanarratti namni kun walii dawwalee huma jedhee arge haasa'ee waan piraayiveetii haasa'u kana gaafa akka carraa ta'e almost qofa miti abbama fedhe wallahi namni yoo naa dawwale irraan kaasan hin beektale jechuudha. Silkii akkaan hin kaafne hin beektaa. Akkaan hin kaafne beektaa dhimma muhiimmi yeroo meeqana deddeebitee loltee fa'aa kaata. Amma isa tiktookii keetii kan ammootu gizeen si gaafachuu dhufu fooloo kaafatte. Fooloo kaafannaan karaa ittiin si gaafadhu dhabee dhiise. Namoota sitti dhiyaatan hedduu gaafadhee petiishinii godhaa jirra maal godhaa jirra jedhanii farrame.
bilbiluu baadhulee farrame si garsiisuu danda'a sirriitti. Fiitishinuun farri maallo? والفرقة سوينا لا أصلي أنا ما بتشيني في فرميرا. أبسنا فرمتي. أول مرة نراكبت فيسبوكي. Akka mootummaatitti raayisii qabu kana fooloo kaafattee eessa ni qabu wala fooloo dhaggeeffadhu dhagahime ibsa maali asli tiktookiin kiyya sanii ani nama oromoo by the way namoota gurguddaan biyya keessaa fi biyya alaati osoo nan quban qabne akka deebi'u quba qabda hattaa kiyya argeetilleen warri mootummaa gurguddaan illeen isaan tunaa banan wanni san bitishinii san akka tiktookiin kiyya deemuuf nama hedduutu irratti hojjete biyya alaatillee oromiyaa keessaa illee osoo nam tokkaan hin gaafatin garuu wanni si bilbilee fi yeroo guyyaa torba eege imeela deebise akkanaan jee tiktaakiin kee tiktaakii kasasamee jiru nama wal fichisiisaa nama wal ajjeesisaa jira tiktaakiin kan kee riippoortiin waggaa meeqa nutti godhamaa jira takkabaan goonee si deebisne warreen yeroo Gurubbii dhaanii koomunitiin nuti riippoortii godhanii hin deebisnu jaanii imeela deebisa. Ijoolleen miilaan dheeyxee gaafattee laawwaa jira. Si galee gaafataniiti dhagee abaluu jechuun barbaadu. Si bilbilee wanni si bilbilee fi tiktaan kee guyyaa 10 baandii ta'eeti si deebi'ee akka si deebi'ee gaafachuuf si bilbile. Si galee yeroon bilbileen kaabneemi. Asliin duraanuu yoo waajjiraatan takkan irraa kaasaa yookaan bilbilaa akka tiktaan kee gubate yeroo lama bilbileen irraan kaasin yooguun jiru by the way guyya tiktaan kee gubate ni beektaane ififin rifadhee akkan si bilbile. Si galee? Guyyaa salfiinaa soofne. Adinaan deebisne guyyaa torba eegee ganaa deebiseen guyyaa 8 si bilbilee bara. Giddumaanuu aslii kiyya tokkollee tiktaakii bilbilee narraa kaasuu dinnaani tira gaafa rakkoo. Harintaane gaafa ballo asliin arras laayifii funa barbaaduu qaba ture na gaafachuu qaba akka nuti faamiliiti bakka asliin kanarra bakka jeetiin naare asliin keenya tiktookiin kiyya silaa deebi'ee nama hedduu yaale angaruu sama gaafachuuf hin bilbilee wallaahi namni yaalan hin jiru namni warri kan kee deebiselleen Nam tokorana. Iya nu David. Ani asirratti akkana jechuun barbaadu asli keenya. No problem, nu David. Asli meediyaan kun wanni waraabaa kaysaan sitti tiktaakii kiyya David sun tiktaakii ofirraa balleesse habiibti. Dhaggeeffadhu namarraaniin nama sanitti dhaqee bareedaa keenya. Jira moodala ish. Kaala natti. Dhala. Dhala. Maal jedhare Asli ma keessa nama oftan silaa ukkute tiktaakii nama haqamee jiran deebuu kiyya dheenga daaqame guyyaa 4 dura haqanii jiran balleessanii jiran daataa isaatu badee jira. So namni jaaleen hin jiru sin jechuu barbaadeetiin miilaanillee dhaqame Kaalifoorniyaa dhaqame as kuno wanti biyya Faadiloon faan jiru kana biiroo dhaqamane dadhabame as dhaqee Jarman Baarliin nadidan miila kiyyaan jechuu because alaabaa adda bilisummaa Oromootiin riippoortii godhame gaafa sagantaa Augustii 17 Nuurambargitti ummata Oromoo Jarmalee wajji gaggeessine quba qabdallaatiin hordofaa turtaniimi haasawa jaalhamdiyaan haasawaa turte jaalat waa'ee qabsoo Oromoo dubbachaa turte ani yeroo tokko takka bineensilleen fireekii yafaa jechaa haasawaa turte riikaardii san godhataniiti tiktookiin kun ammallee julsaayidii oofaa jira ummata wal jibbisiisaa jira jaanii haasawa nuti waltan jirratti haasoyneefi Videoon ani post godhe si wajji waraabee wal qabsiisanii wanni geessanii kaambanitti riippoortii godhan. Riippoortii qofaan miti xalayaa meeqatti barreeffame sii galee akkasitti faana dhugaa jirturra geenye agartee bitishiillee namoonni godhanii bakka ofirraa dhiisanii alaabaa sanii na harkatan asii keenya alaabaa adda bilisummaa Oromoo haasaa wallee faashileessinee alaabaa sanii natti mirkaneeffatanii harkarraa fudhadha. It's okay, Rokon Kabu. Ya, gaafa kan gubatelle asuma deebisne dayne biro rai Berlin jechuun Denmark kan keessanii jira waajjirri. As community to legal tedi taromatakkat ban gonan dilet goran asli hasli bu TikTok.
Dura warningi qaba. Bantii deebi gaafa bantii deebi san dura warreen kita kan qabu as deegabooda irraa eegaan ture garuu guyyaa san alaabaa fudhannee nuti illee wallisaa turre isteejii irraa agartee jirta alaabaa hidhannee turre handiyaanis anis agartee mi alaabaa saniini nyaadhamee ijoolleen Oromoo tiktookii keessan hangam turtanillee tiktaakiin kan itti nyaadhamu alaabaadhaa fi uffata waraanaa ammallee waa'ee nafxanyaa yoo jettan inni biraan maasi viidiyoo waraabdan yoo harka faffacaastan yoo sagalee ol kaastan yoo bakka namni gooha jirutti waraabdan tiktaakiin keessan yoo gubate hin deebu akka siyaasni keenya haa galatoomanii ani tiktaakii sana silaa lubbuu namaa deebisuuf boqosetti Oromoon hin qabsoofne wallaahi tiktaakiin irratti hin dubbanne malee gurubbii meeqa hidhamee Facebook irratti nulle. yaa biteshini qofaa miti tiraanspoortiin kafalamee hoteelli namaa qabameeti Kaalifoorniyaa hunda dhaqan biiroo wallaahi diidanii bakka guyyaa maggee godhi guyyaa maggee. yaa suuqee dantaan goone baran ummatumaatti Yamaga, it's okay, yeah. no problem Du'aayi godhii fi rabbi haaramuuf rabbi haaramuuf.